السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون كي خبجة مجرد جرتو أنا كيت كلا تيسا سنا كم جرتان نجا نقبلني هيه Gaaf وروني gaaf gaafa channel gaafa كنا filee فارا dha. تتا لايك شير سبسكرايب gochuun irraanfatina Dalamaan tun mi haati waraana osoo dhaquu ijoollee deemtu ati filee xixiqqoo dha. afran tana qilee guddaa amma agartan kanarraa Rabbiin osoo kheyriin si qoraan baashaa Allah. cabsattee Mee ijoollee tana afachuu akka guddifatuu wanni fi isin jechuu. xaartuu Amma itti gaafatamuun asirraa ijoollee tanaa kuftee qabu duute rabbiin itti haa araaramu warra jannata haa godhu ijoolleen tuni amma nama guddisuun qabdu haadha abbaa hin qabdu obboleessa tokko mee fuulduratti isiniif dhufaa mucaa kana jechuudha. Mucaa kanatu qoraan qilee kana qilee mahaati itti kufte kana bu'eetini qoraan achi fuudhee achi baatee laga kana baheeni birrii 50tti gurgura jedha qoraan lafa kaayuu lafa jiru kana ni agartanii isinillee akkasuma mee agara isaa isin dabarsa ni dhaggeeffattanii maal akka jedhu dubbatu faceen dubbadhu safaraa geessite kottuun argisiisi. Qoraan kana sirraa bita. Waan godha. Afachuu abba. Deemeen argisiifta. Tun warra keeti. Laa ilaaha illallah. Hallayyaa kana keessa gabbuutee cabsitee fidde. Kana gurgurattee maal gootan mee natti dhuguma rabbiisa. Wayii shamatannaani midhaan immoo. Maqaan keenyaan Hasan eenyuti? Gandi keessan maali? Kummu farzana lamatti kasii kan. Laa ilaaha illallah. Amma kun birrii meeqa sii bita? Mee natti mika haguma beektu tilmaama meeqa? Amma ganama subii baatee amma galaa jirta? Sooma kanaan deemte? Wanni barxeen takkittiin birrii 50 burdiin takkitti? Kiiloon takka qamadii? Ijoollee meeqa qabda? Kootu meeqa dir? Ijoollee 4 qabaa jiru. Kunoo maali? Ijoollee 4 qabda. Birrii 50tti gurgurattee kana sooma kanaan deemtu. Amma wanni goota. Dubartiin hedduun kun otoo qilee dhaqee jira yoo qilee dhaqee yoo namni akkamtu. Qoraan kan amma meeqatti gurgurtan? Birrii 50tti moo? Amma jaarsi kee ganama subii bahee haga ammaa kun osaa. Ijoollee deemu kaabba akka birriitti jabeeffatu. Meeqa lakkaa beeku yaa? Kootu mee fidi. Naan fitani. Yeek. Kumala. Maal isinii bitti amma? Waan takka waan qotattanii hin qabdani? Waan shamataan shiita ati maqaan kee eenyu? Amaan eenyu? Amaanii Hasanillee namni waan iyyataniif kolooba keessa inshaallah ta'ala asumaan obboleeyyan asiraa birrii amma qoodaa jirru ka obboleessi kennutti erge biyya ammoo doolaara 350 nutti erge sanirraa amma sharafnee harka qalleeyyii akkaan nama rakkina gubbaa jiru
harree gubbaa deemnee hallayyaa tana gubbaa akkuma isin argitan kan quraan qabsatee haga ammaa soomanaan taa'u akkaan rakkata bakka fagoo hallayyaa fagoo ummata ammoo sagalee isaanii rabbi rahmaaniin malee waa takka quban qabnu. Takku namni kaameraa kaasee isin toora kanatti. Motorri toora kana dhufte? Motorri deemti karaa kana? Inni dhuftu waan gosa gaafa nama isin argee dhuutana malee. Motorru haara jechuusi? Haara har'a kunoo. Maa dhufanii kan deeman. Garuu afaan keenya kanan beekanii waan nuti taasisu. Oromoon beekanii waa Oromoo. Ayyee bareeda inshaallah obboleeyyan kiyya kanaatiin amaanii inni jettu. Amaanii asanillee namni gargaaruu barbaaddanillee natti himtanii ganda koloobaa kanaami. Lamatti eessa baati? Lamatti eessa waa qabalee? Abdusalaam isin beeka? Bulchaan isin beekame? Naa qabaa barreessa amaanii asin gurbaa barreessa. Akkasanii inshaallah rabbi jazaa ijoollee sanii haa deebi'uu obboleeyyan akiraa isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.